Bara 1890 keessa dhukkubbii mataatiif haalli yaaliin itti kennamu akka bara ammaa qoricha fudhachuun isinitti hin fakkaatin. Mataa namaa sibiila boocaa geengoo qabu keessa galchuudhaan madooshaadhaan yookaan burusaan suuta rukutuudha. Dooktarri mataa namaa burusaan yookaan ammoo madooshaadhaan eega rukutee si jaanjeesse booda fayyitee deemsiin jaa. Aayi bara sana wallaansi dura fen jettanii. Adurreen tokko dhuftee utuu si ciniintee adurreen sun waan si lolaa jirtu yookaan ammoo waan sitti aarteef sitti hin fakkaatin. Adurreen yoo hedduu gammaddu gammachuu ishee ibsachuudhaaf nama ciniinuun mul'isti. Akkasumas eegee ishee sossoosuudhaan gammadu ishee agarsiisti. Kanaafuu yoos ciniintee gammaddee waan jirtuuf atiis obsaan ciniinamiif diddee ishee hin gaddisiisin. Sagaleen kee shaayii danfisuu akka danda'u ni beektaa? Yoon beekne amma bari kuno walitti fufuudhaan waggaa 8 fi ji'a 7 fi 7 otoo walirraa hin kutin otoo iyyite humna shaayii burcuqqoo tokko danfisuu danda'u maddisiisuu dandeessa. Biyya Iskootlaandii keessatti namni tokko dhufee kutaa qaama ittiin dhiqatan yookaan ammoo baazruum kan keetittiin fayyadamaa yoo siin jee nama ijaan argitee illee hin beekne yoo ta'e laachuufiin yookaan bakka isatti agarsiisuun dirqama keeti. Yoo godhuuba gara seeraa deemuun kee waan hin oolle adabbiif jechuudha. Kun seera biyyattiiti. Ampuulii yookaan ammoo laayit baalbii fi kalaqoota ajaa'ibsiisoo 1500 addunyaadhaaf kan gumaache Toomaas Edison kalaqoota ajaa'ibsiisoo kana hunda yeroo uummata addunyaatiif gumaachu barnoota garuu kutaa 4 qofa qaba.